kubbaa miilaan taphattoota ciccimoo sarara ittisa mirgaa keessaa inni tokkodha. Kubbaa sirnaan dabarsuun hiriyoota isaaf kennuun carraawwan goolii ta'an haalaan mijeessuun fageenyarraa kubbaa humna qabu gara gooliitti rukutee galchuun mallattoo dandeettii isaati. Badhaasota dhuunfaa fi garee umurii isaa dargaggummaan dhuunfateera. Liverpool keessatti kubbaa deddeebisuurraa ka'uun hanga taphataa murteessaa diriirsi ta'utti gaheera. Trent Alexander-Arnold. And there's the goal that they were looking for. Anfield irraa kiiloomeetira 4 qofaan fagaattee kan argamtu magaalaa Liverpool keessa West Derby bakka jedhamtutti bara 1998 dhalate. Ammoo umuriin isaa 26 guuteera. Bara 2019 The Players Tribune yaada kenneen bu'aa bahii keessa darbuun taphataa Liverpool ta'e himeera. Garaagarummaa waggaa 14 carraa gaarii lamatu na mudate. Inni jalqabaa umurii koo 6tti yeroon akaadaamii Liverpool keessatti carraa shaakaluu argadheedha. Bara 2005 baricha Champions League'dhaan raajii Istaanbulitti mul'ateen Liverpool AC Milaaniin injifachuun shaampiyoonii Awurooppaa ta'uun isaa ni yaadatama. Waancaa Champions League yeroo jalqabaaf kanan arge bara sanadha. Taphattoonni akka Steven Gerrard waancaa kana qabachuun konkolaataadhaan fuuldura mana jireenyaa keenyarra gammachuu isaanii ibsachaa darbaa turan. Yeroo kana umuriin koo 6 ture. Taphattoota kanneen yeroon ilaalu dhaannaan laphee koo dabalaa dhufe. Maal ta'uu akkan barbaadu guyyaa sana addan baafadhe. Taphataa kubbaa miilaa, taphataa Liverpool ta'uu akkan barbaadutu natti dhaga'ame. Namoota konkolaataa sana keessa jiran keessaas tokko ta'uun hawwii koo ta'ee hafe. Jaalala kubbaa miilaan guyyaa sanarraa eegalee booji'ameen hafe. Trent Alexander-Arnold haadha isaa Diane Alexander, abbaa isaa Michael Arnold fi obbolaa isaa lamaan Tyler fi Marcel waliin qarqara dirree shaakalaa Liverpool Melwooditti guddate. Obboleessa isaa Tyler amma bakka bu'aa isaa ta'uun tajaajilu waliin immoo yeroo hundaa dallaa Melwood jala dhaabbachuun shaakala taphattoota Liverpool hordofaa guddate. Ani fi obboleessi koo gootota keenya baay'ee dinqisiifannutti siqnee guddanne. Isaaniin bakka bu'ee Liverpool boonsuun hawwii koo umurii 6 eegaleedha jedha Trent Alexander-Arnold. At the academy and playing my game, and mum couldn't take both. Now you look back on it, you think. Trent Alexander-Arnold baruma 2005 yaadannoo biraas qaba. Staadiyeemii Anfield seenuu koondura konkolaataadhaan yeroon Anfield bira darbu keessi staadiyeemii kana maal fakkaata kan jedhu yaada. Ebla bara 2005 garuu tapha Champions League nusa xumuraan Liverpool Juventus waliin taphatuuf Atiko anaa fi obboleessa koo Tyler tikkeetii nu bitte. Taphattoota akka Buffon, Cannavaro, Nedved, Ibraafa jakoon ilaaluuf carraan argadhe. Halkanoonni Champions League Anfielditti yeroo taphataman silayyuu mana teenyee miira staadiyeemii jiru dhandhamna. Kan har'aa immoo addadha. Faaruun Champions League yeroo gadhiifamu gammachuun natti dhaga'ame. Faaruun dareers You Will Never Walk Alone jedhu yeroo jalqabu immoo qaamni koo rifachuu eegale. Socho'uun dadhabe. Kubbaa miilaaf jaalalliin ani qabu dabalaa dhufe. Halkan guutuu kanuma yaadaa bule. Jireenya koo guutuu kubbaa miilaaf kennuun fedhii koo ta'e.